oduu gammachiisaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota oduu qophii iyyaafannoo qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wajjin ani iyyafataadha. Oduun teenya tan guyyaa irraa cidha Faaxumaa fi Bashiir irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, cidha kana irratti waan addaa, waan dinqisiisaa fi waan taajjabne qabna. Hanga dhumaan hordofaan afeerraa keenya. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair. Isini faatahu jiru jalala isin Faaxumaa fi Bashiir barattoota markaza Abaa Hureeraa kan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Ibraahim Ahmadiin hundaa keessatti barataa osoo jiranii karaa halaaliin bultii Islaamaa jaarratanii jiru. Kanuma irraa ka'uun ustaaziin isaanii ustaaz Ibraahim Ahmad sagantaa cidhaa, sagantaa bareedduu qopheessuun barattoota adda addaatii fi ustaazan adda addaa, daa'iiwwan adda addaa irratti affeeruudhaan sagantaan bifa nama hawwatuun akkasuma bifa bareedaa taheen gaggeeffamaati jira. Akkasumas iyyafataa fi daawwattoonni iyyafataatis mabruuk alfa mabruuk jedhanii jiru. Guyyaa irraan tanaa barattoota markaza adda addaatii fi ustaazowwan markaza adda addaa sagantaa cidhaa tana irratti argamuun baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair jechuudhaan misirroota keenya eebbisaa oolanii jiru. Sagantaan irraan tanaa jalqaba Qur'aan Rabbiitiin erga banamtee booda walaloo mimmi'ooytu hadiisa Rasuula alayhi salaatu wassalaamiif keessatti hammattee fi du'aa'ii fi gorsa adda addaatiin kan eegalamte yoo ta'u, bifa bareedaa taheen itti fufaati jirti. Oduma kanaa wajji wal fakkaatan riippoortarri keenya iyyafataan sagantaa cidhaatan sababeeffachuudhaan walaloo ajaa'ibaa, walaloo das nama jettu, walaloo gurraaf dhaga'uudhaaf nama toltu qabatee dhiyaatee jira. Walaloo san dhaggeeffannee walitti deebinaa. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Biiftuu bareedduu tambaatu amma ijoollee ilillii daraartu amma waliif uumamtan waliin imaltan irraa gammadan cufti ilmaan namaa. Sunnaa rasuulaa hojii mul'iftan nisbii manaas kunoo guuttatan eebaaf jaalalaas nurraa harkattan firaa fi aalii gurra nu gootan rizqii babal'oo isiniif haa banuu isiniif haa banuu isiniif haa banuu. Bantuu dubbii tiyyaa bismillah godhadhe alhamdulillahi rabbii koo faarfadhe nagayaaf rahmata nabii rabbuu fadhe aalii fi sahaabaa ammaa sittaan fadhe gama sagantaa tootii achi tarkaanfadhe gama sagantaa tootii achi tarkaanfadhe. Misirroonni keenya baga gammaddanii hireen qooda rabbiitii baga wal harkattanii kan wal yaaddanii yoom walit dhufna jettanii mabruuq isiniin jenna. Kan singilummaa irraa baatanii mabruuq isiniin jenna. Kan singilummaa irraa baatanii namni wal jaalatu wal argachuun badhaasa. Lamaan walit dhufee rabbiitu milkeessa. Gammachuun jiraadha jiruu teessan keessa walii kuufimuu fi ibjidduu fageessa. Gammachuun jiraadha adawwii teessan aarsa. Yoo wal dhabdanis suuta wal araarsa. Yoo wal dhabdanis suuta wal araarsa. Alhamdulillahi rabbi yaa jaliili. Faaxumaa fi Bashiir jidduun haa margu jaalallee barbultiin isaaniitun barbultii halaali. Mee Bashiir jedhiin Faaxumaan halaali. Alhamdulillah janna kan irraa nu baase jiruu singili. Alhamdulillah janna kan irraa nu baase jiruu singili. Misirroonni keenya lamaan ijoollee akka urjii gammachuu fi jaalaan nuuf jiraadhaa wajjiin nuuf godha yeroo hunda hajji jaalalti teessan margee haa gahu baddaa gammoojjii jaalalti teessan margee haa gahu baddaa gammoojjii. Baga gammaddanii Bashiirii Faaxuma bultii halaal jiraattan mi'ooytu akka daa'imaa bultii halaal jaarrattan mi'ooytu akka dammaa wal dhandhamsiisa jaalala ammaa jaalala qulqulluu wajjiin nuuf dhandhama. Baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma. Yaa Faaxumaa Bashiir kee sirritti hunuunsi gammachuu fi jaalaan galchiitii bobbaasi gorora jaalalaa bareedaa san obaasi yeroo inni galu kophee irraa baasi marhaban jedhi dinqatti ol baasi jiruu teessan hunda akkasiin dabarsi jiruu teessan hunda akkasiin dabarsi. Bashiiratis Faaxumaa jabeessi jecha jaalalaatiin qalbii qabbaneessi yeroo hunda isii jaalalaan badhaasi jiruu isii hunda qananiin jiraachisi jiruu isii hunda qananiin jiraachisi.
Faatumaa fi Bashiir wajjiniin nuuf hora bara dhufaa dabraa nuuf nyaadhaa haddaara rizqii dhuman qabne argadhaa rabbirra haasidaaf histii haa qabu isinirra haasidaaf histii haa qabu isinirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan goolabnaa hanga qophii biraatti walitti deebinuu nagaa rabbii keessa nu jiraadha.